bilbila keessan hattuus haa ta'u nama mana keessa haa ta'u namti bilbila keessan dhosku dhaabee yoo achi kaa'amiti yootti bilbiltan cufaadha jedha yootti bilbiltan cufaadha jedha har'ammoo waan kana sirreeffannaan bilbila keessan hattuus haa ta'u nama kamiyyuu yoo fuudhe switch godhee cufuu gonkumaa hin danda'u bilbila keessan namni cufu isin cufaa yalla bilbila keessan isinii fifataa miti yeroo hattuunis ta'e namni kamiyyuu fuudhe switch godhee cufee achi kaa'ate akka yootti bilbila micufaadha jedhu har'ammoo nam tokko cufuu hin danda'u yoo isin ta'e malee yalla obboleewwan wanni kun qaldii osoo fakkaatu waan jabaadha bilbila keenya eeguurratti nama baay'ee keessatti ta'an yoo bilbili keessan bade garuu namni tokko hin baane cufee dhoskeera nam sun garuu itti bilbiltanii immoo qabachuu dandeessani namni immoo yoo bilbila keessan cufe eessaan qabachuu dandeessani mee amma ankoo kina arguu argaattanii afur qaba yoo namni bilbila kiyya fuudhee bakka switch kana dha'e cufamuu hin danda'u amma abadan cufamuu hin danda'u kanaafuu mee amma immoo baneen isin agarsiisa kiyya kanaa sadi qofatti galchee isin agarsiisa na eegaa mee amma bilbila kiyya bakkuma cufan kana bakka switch kana dha'e isin agarsiisa mee kanatti gadi sila afur miti amma saditti galeera namni tu cufuudha jedhe fakkeenyaaf inni jiddu lamaanis ofiin cufee banatu inni olii immoo switch cufuudhuma bakka kumeetaa amma immoo banamutti hin banamu kanaafuu ankiyya amma sadii walumaan laallamee afuritti deeffachuudha jechuudha wanni kun waan qaldii hin taane waan sirreeffachuu qabnu cufti keenya yoo obboleewwan kiyya kanaafuu kotta sitingii bilbila keessan irra jiru kana wagga tokkoof akkana gachuu qaaftanii sana booda bakka lock screen jettu kana bakka screenii yookiin bakka mallattoo qulfii kana mallattoon qulfii ni mul'atti yaada wagga tokkoof akkana gachuu qaaftanii sana booda lammaffaas miti tokkoffaas tuxanuu lammaffaas hin tuxanuu warri jijjiirachuu hin beekne warri paaspoortii jijjiirachuu feenan jijjiiratan hin beektanii kana warri paatarnii kun du'aa jechuudha isa lammaffaas hin dhooftanuu isa sadaffaa kana bakka screen lock sittingii kana mallattoo sittingii qabu sadaffaarra kana akkas wagga tokko gachuu qaaftanii qollofamee jira miti qulfii isinii fida isin malee namni seenuu hin danda'u kanaafuu qulfii banattanii amma banadheen jira amma kana keessa gaa waan hedduu isinii fida asirratti kan paatarmii faa kan qulfii kana kun waan bilbila keenya fuula irraati hedduun kuni amma isa gama jalee kana shook bakka jettu kana bakka shawu gama jalee macarrashaati bakka gama jalee macarrashaa kana akkanatti bantanii dhiiftanii amma mee achi deebi'een isin agarsiisa baneera amma kiyya kana amma deebi'een isin agarsiisa bilbila kee cufee sila sadii miti amma afur guuteera ifa isiniif ta'e sila sadii amma afur guutee nam tokko banuu hin danda'u bilbila kee cufachuu hin danda'u jechuudha kanaafuu isin immoo sitingii keessa seentanii bakka qulfii kana yoo rukuttanii bakka sadaffaa kanarra yoo kana gar rukuttanii qulfii keessan itti naqattanii banattanii sana booda kun yoo cufaa jiraate kan keessan cufaadha irra hedduun cufaadha kun gatii cufaa innaa innuu isa gama macarrashaa banaa gootan akkanatti kana booda yoo bilbilli keessan namni hattuun fuute dafeetiyyi isinirraa itti bilbilattanii argachuu dandeessan jedheetan yaada akkasitti nu fayyada wanni kun baay'ee waan barbaachisaadha obboleewwan kiyya sitingii kana keessaa waan hedduu ilaallattanii namni hin beekne bakka kana keessaa waan hedduu ilaallattanii akkeessaa waan hedduu ilaallattanii kana keessaa waan feetan cufachuu dandeessanii qulfii jijjiirachuudhaaf asirratti bakka paatarmii kanatti jijjiirachuu dandeessanii namni hin beekne asirratti jijjiirachuu dandeessanii barumsi keenya har'aa kana fakkaataa galatoomaa ulfaadhaa gaafii qabdan koomentii irratti naaf kaa'aa YouTube subscribe godhadhaa nagaan jiraadhaa.